Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummii tokkoffaa keessumaa Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti gaaga'umsi akka jiru argamaati jira. Akkasumas lola naannoo Amaaraa keessatti finxaaliyyaa Amaaraa yookaan faannoo fi waraana mootummaa gidduutti bakkeewwan garaagaraatti akkasumas lolli jabaan gaggeeffamaa jiru keessatti uummanni rakkoomaaf saaxilamaa akka jiruu fi akkasumas immoo waa'ee Obboo Getachoo Aradaa muudama isaanii yookaan immoo guyyaarraa muudama addaa kennameefii jira. Akkasumas immoo hoogganaa yeroo ammaa Tigraay yookaan yeroo ammaa Tigraay bushuuf kan imale Jeneraal Taaddasee Waradeef bakka Tigraayitti simanna addaa taasifamu maal akka ta'ee fi akkasumas immoo waa'ee Obboo Getachoo Aradaa irratti obbo Tayee Danda maal akka jedhe qophii gungummii koo keessatti argattu hanga xumuraatti waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummii tokkoffaa keessumaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa torban tokkotti asitti lolli waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru isa durii caalaa haalaan jabaachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Akkasumas viidiyoon garaagaraa bahaa akka jiru akkasumas immoo ibsi waraana bilisummaa Oromoo baasee kanarratti waraana mootummaa hedduu boojaa akka jiranii fi akkasumas immoo harkaan qabanii suuraaf sagalee fi waraabanii yeroo san argisiisaa jiran mul'achaati jira jechuudha. Akkasuma yeroo darbe gama waraana mootummaatiin yookaan gama raayyaa ittisa biyyaatiin waraana bilisummaa Oromoo harkaan qabnee boojineerra yookaan harka kennaa jiru kan jedhu ibsi bahaa turuun ni yaadatama. Keessumaa giddu gala keessatti lolli torbaniiti asitti jalqabame kun haala ulfaataa keessa akka jiruu fi waraanni mootummaan hedduun qabamanii akka jiran waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseeti jira yookaan viidiyoo waraabee argisiiseeti jiru jechuudha. Akkasumas meeshaalee garaagaraa meeshaalee gurguddaa waraana mootummaarraa fudhanneera kan jedhu gama waraana bilisummaa Oromootiin ibsi bahaa jira. Akka yeroo darbe cichoomina kaayyoodhanii waraana bilisummaa Oromoo keessumaa waraana mootummaa wajjin bakkeewwan garaagaraatti wal fixaa turuun ni yaadatama. Ammas marsaa lammaffaaf lolli bakkeewwan garaagaraatti keessumaa bakka waraana bilisummaa Oromoo jiru irratti lolli hamaan torbanii asitti jalqabeeti jira jechuudha. Lolli kun keessumaa waa'ee wareegamtoota darban irraa kaasee irratti wanta xiyyeeffate fakkaata lolli torbanii asitti. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan waraana mootummaa akka qullaa argisiisan akkasumas immoo yeroo isaan lubbuun isaanii darbe akkasumas immoo warra fayyaa qabanii yeroo isaan viidiyoo irraa waraabaa jiranii fi kan akkaataa lola isaanii yeroo isaan waraanni mootummaa dubbachaa turan argamaati jira jechuudha. Kanaaf lolli hamaan giddu gala keessatti bakkeewwan garaagaraatti taasifamaa jiru rakkina guddaa geessisaa akka jiruu fi gama mootummaatiinis immoo dhiibbaa guddaan gama waraana bilisummaa Oromootiin irra gahaa akka jiru loltoonni qabamanii dubbachaati jiru jechuudha. Kanaaf lolli naannoo Oromiyaa keessa keessumaa immoo giddu galatti taasifamaa jiru uummata achi dabalatee akkasumas immoo waraana mootummaa bakka sanatti bobba'ee dabalatee rakkoo hamaan bakka sana akka jiruu fi lolli kunillee haalaan jabaachaa akka jiruu fi ammatti dhaabachuuf dhiisuun isaallee kan hin beekamne gama lamaaniinuu jechuudha. Kanaaf gama waraana bilisummaa Oromootii yookaan ibsisaan har'a baasan keessumaa waraana mootummaa kan ta'e makalaakaa bakkeewwan garaagaraatti harkaan qabanii yookaan ajjeesaa akka jiranii fi akkasumas immoo loltoota yookaan wareegamtoota isaan keessaa lubbuun darbe irratti aarii yookaan immoo cichoominas kaayyoo isa sanarra darbee kan amma isaan torbeeti asitti hojjechaa jiran yookaan immoo lolaa jiranii wareegamtoota dabbaha lubbuun isaanii darbeef yookaan gumaa baasuuf akka jiran dubbachaati jiru jechuudha isaanii. Kanaaf gama isaaniitiin loltoonni lubbuun isaanii darbee fi gumaa baasuuf lolli torbeeti asitti jalqabeeti jira jechuudha. Yoom akka dhaabatu ibsi gama waraana bilisummaa Oromootiin hin baane garuu gama lamaaniin miidhaa guddaan bakkeewwan garaagaraa keessumaa bakka waraana bilisummaa Oromoo jiru qaqqabaa akka jiruuf giddu gala keessatti immoo haalaan ulfaatee akka jiru gama waraana mootummaatiin argamaati jira jechuudha. Maalumaafuu yoom akka dhaabbatu walumaan kan laallu qabxii lammaffaa keessatti keessumaa naannoo Amaaraa keessatti faannoo fi mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa dararaa guddaa walirra geessisaa akka jiranii fi akkasumas uummata nagaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti Goojjamii fi akkasumas immoo gara Dabra Taaborii fi akkasumas Gondorii fi karaa Walloo keessatti waraanni mootummaa yookaan immoo makalaakaan faannoo hedduu akka harkaan qabaa jiruuf akkasumas immoo 4 kiiloo 7 sa'aatii 24tti galla inni isaan dhaadachaa turanii
amma ibsayyuu baasuu sadarkaa dadhabaniiru gahaniiru kan jedhu guyyaa raayaan ittisa biyyaa ibsa baaseeti jira jechuudha. Egaa gaafaannoo dhaadachuutiin kan beekamu yookaan immoo sa'aatii 24 irratti 4 kiiloo gallaniin dhaadachaa turuun ni yaadatama kan hundi keenya beennu. Amma garuu raayaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa baaseenii dhaadannaan sun safee sa'aatii 24 tti 4 kiiloon safee ibsuma guyyaa guyyaatiin baasan yookaan ittiin fakkaatan saniyyuu baasuun isaanii hafee kanaaf faannoon guutummaa guututti badaa jirti kan jedhu raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa baasee jira. Garuu bakkeewwan garaagaraatti lolli torban dura gaggeeffamaa turuun ni yaadatama raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti. Amma garuu ibsisunuu hafeera kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatti guyyaa har'aa bahee jira jechuudha. Akkasumas Itoophiyaa fi waa'een hulaa galaanaa kun Itoophiyaa irratti qorumsa guddaa ta'aa akka turee fi hanga ammaatti illee furmaata dhabuunsaa kun ammas yaaddoo guddaa geessisaa akka jiru argamaati jira biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa raayyaan ittisa biyyaa kanneen ibsa baasee namoota hulaa galaanaa Itoophiyaan akka hin arganneef gufuutti taatutti tarkaanfii irratti fudhachuuf akka jiru dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf biyyi ishee daangessu yookaan lolli kamiyyuu akka ishee daangessuu hin dandeenye yookaan akka ishee dhaabuu hin dandeenye raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf gara deddeebiin waa'ee hulaa galaanaa irratti Eertiraa wajjin illee wal dhabanii amma sadarkaa wal eeggatan akkasumas daangaa irratti loltoota walitti bobbaasan irra gahanii turuun ni yaadatama jechuudha biyyoota ollaa sadan dabalate. Kanaaf wanti amma raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa baase namni kamiyyuu yookaan immoo biyya keenya yookaan immoo Itoophiyaa keessa ta'anii biyyoota garbiraa warreen deeggaraniif akkasumas immoo Itoophiyaatti danqaa warreen ta'uu danda'an irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiru raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf waa'een hulaa galaanaa keessumaa mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gidduutti Abiyyi wal dhabdeen isaanii haalaan jabaachaa akka turee fi sadarkaa ammaatti illee furamuu akka hin dandeenye beekamaadha. Maalumaafuu waa'een hulaa galaanaa kun waggoota muraasa Itoophiyaa irratti lakkoofsee jira ammas furmaata argachuu hin dandeenye. Qabxii gosotaan itti yeroon darbu waa'ee Obboo Getachoo Raddaati. Obboo Getachoo Raddaa waggoota lamaaf Tigraay dursaa yookaan immoo pirezidaantii ta'anii bulchaa turuun ni yaadatama jechuudha yookaan mootummaa yeroo ta'anii ergama muummee ministeera Itoophiyaa irraa yookaan dirqama fudhatanii achi imalanii turuun ni yaadatama. Egaa hooggansa isaanii waggaa lamaa xumuranii guyyoota darban aangoo irraa buusamanii bakka isaanii immoo Jeneraal Taaddasee warra deebi'uun ni yaadatama. Lamaan isaaniif erga Jeneraal Taaddasee warradee aangoo fudhatee booddee guyyaa har'aa gara Tigraay malee achirratti simannaan taasifamee fi jira jechuudha. Uummata achii fi akkasumas qondaaltota achi keessaa dabalatee jechuudha. Kana keessatti yeroo Obboo Getachoo Raddaa Tigraay bulchaa turan sana keessatti qorumsi guddaan karaa TPLF isaan mudachaa turuun ni yaadatama Obboo Getachoo Raddaa jechuudha. Egaa qorumsa akkuma isaan mudatee sadarkaa doorsisaaf akkasumas immoo yeroo isaan Finfinnee dhufuuf eerpoortiitti illee waraana irratti bobbaasanii akka isaan qabamaniif yaalii taasisaa turuun ni yaadatama jechuudha. Akkasumas arraba hin taaneef jecha hin taane gama TPLF fi Obboo Getachoo Raddaa walitti dubbachaa turuun ni yaadatama. Egaa yeroo ammaa kana immoo Tigraay kan bulchaa jiru ittaanaa Getachoo Raddaa kan ta'e Jeneraal Taaddasee warradeeti jechuudha. Kana keessatti guyyaa har'aa simannaa taasifame kana keessatti warri TPLF yookaan gareen Dr. Gabraswan Gabra Mikaa'el isa wajjin hojjechuuf akka fedha qabanii fi kana hundaatti illee uummata Tigraay qubachiisuuf fi warreen bakkeewwan garaagaraatti sababii lolaaf qeessaaniif qabeenya isaanii irraa buqqaan illee qubachiisuuf akka dirqama qaban guyyaa har'aa dubbataniiti jiru jechuudha. Kanaaf TPLF Jeneraal Taaddasee warradeetti qorumsa akka hin taane guyyaa har'aa dubbatamaati jira. Gara fuulduraatti dhuguma walii galanii Tigraay keessatti nagaan bu'aa kan jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf Obboo Getachoo Raddaa ergachi deebanii yookaan immoo erga Tigraay irraa aangoon isaanii bu'ee booddee guyyaa har'aa immoo gorsaa baha Afrikaa gochuun muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa har'aa muudamee jira jechuudha. Kanaaf Obboo Getachoo Raddaa sadarkaa barumsaa guddaa akka qabaniif akkasumas immoo namoota dubbii danda'aniif akkasumas immoo namoota seeraan biyya yookaan immoo naannoo tokko bulchuu danda'an kan jedhu jajannaan garaagaraa karaa qaamota garaagaraa gabaafamee fi jira jechuudha Obboo Getachoo Raddaa fi kanaaf hooggansi har'a kennameef yookaan immoo gorsaa baha Afrikaa gochuun kan muudaman yookaan kan muude muummee ministeera Itoophiyaa hin xiqqaata malee hin guddatu kan jedhu aktivistoota garaagaraa irraati ka'aa jiru Obboo Getachoo Raddaaf jechuudha. Kanaaf muudamni guyyaa har'aa Obboo Getachoo Raddaaf kenname baha Afrikaatti gorsaa akka ta'an muudanii jiru jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaaf isarrattis hojii guddaa akka hojjetan abdii guddaa qabna kan jedhu gama isaaniitiin ka'ee jira. Kanarratti
qondaalli beekamaa yookaan paartii badhaadhinaaf hojjechaa kan ture gaa yeroo dhiyoos immoo hidhaatii bahee sadarkaa ammatti akkasumatti kan jiru obbo Tayee Dandaa gaa dubbii isaanii bareedaa sanaan guyyaa har'aa gaa waa'ee obbo Getachoo Raddaa dubbatanii jiru jechuudha fuula Facebook isaanii irratti. Kanaaf obbo Getachoo Raddaa inni xiqqaataa fi aangoon kun malee hin guddatu kan jedhu gama isaaniitiin dubbatanii jiru. Akkasumas jajannaa garaagaraatiin gaa obbo Getachoo Raddaa jajaniiti jiru. Akkasumas immoo biyya tokko nageenya buusisuuf aarsaa guddaa kan kaffale obbo Getachoo Raddaadha kan jedhu. Akkasumas immoo biyya isaa fi aangoo mataa isaallee kan hin jaallanne obbo Getachoo Raddaadha. Kanaaf aangoon obbo Getachoo Raddaa yookaan immoo gorsaa baha Afrikaa godhanii kan muummee ministeera Itoophiyaa muudanii haala gaarii fi haala jajannaa qabudha kan jedhuu fi haala jajjabeeffamuu qabudha kan jedhu guyyaa har'aa obbo Taayeen jecha isaanii ashabootti makanii dubbataniiti jiru jechuudha. Kanaaf gaa haala gaarii fi haala namatti toluu fi aangoon kunillee kan obbo Getachoo Raddaaf maludha jedhee qondaalli paartii badhaadhinaa kan ta'e obbo Tayee Dandaa dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf gaa gama Getachoo Raddaatiinis hammatti gadi bahaa baatu malee gaa qondaaltonni garaagaraa obbo Getachoo Raddaaf gammachuu qaban dubbachaati jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin kun miikoo guyyaa har'aaf qabadde kan hanga maatii daawwattoota ture qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Lalisaa Dhaabaati. Qophii kun gumii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa fa'aa waliin turtii gaarii qabaadhaa.